subhanallah la akkaataa rabbiin jechuma takka ittiin ibsu jecha tokko. A single word. I want to give you one more example of the regular plural. Fakkeenya dabalataa takka hanqeenxee yookiin jecha tokko hedduu fi hedduun isiniif hima. Fakkeenya takka qofaan isiniif kan sababni isaa wanni kun waan hedduu nama ajaa'ibu. Jechi tokko akkamitti hiikamuu qaba kan jawratti yaada keenya nuuf jijjiira. Jechiniin isiniif himuu deemu ni'maa kan ja'u ta'a. Jecha kana hundi keessan ni beeytan. Ni'maan akka nuti hundi beeynutti maal ja'amee hiikama. Namni naa himu jira? Qananiidha. Hin sodaatinaa. If keessatti qananiin ja'inaa. Sagaleetii ol kaasee ja'uu laata jechaan cinqaminaa. Akkaanaan je'e yoo narratti beeke hoo jechaa hin sodaatinaa. Akkanan ta'inaa. Sagalee teessan ol kaasaatii ja'a. Barumsa kiyya barachuuf dhuftan. Kana jechuun tarii carraa qaanfachuudhaan mudachuu maltan. Kanaafuu qaanfachuudhaaf if qopheessuu qabdu. Kanaafuu ni'maa jechuun maal jechuudha? Qananiidha. Hedduun jecha ni'maa an'um kan jedhu kana. An'um jecha kana isinirraa hin dhaga'uu fedha. Hayyee ni'maan qeenxeedha. An'um ammoo hedduudha. Hedduun hedduu super pluraal yookiin akka afaan arabaatti kan isaan jam'u kasraa ja'an ni'am kan jedhu kana. Waliigallee kanaafuu ni'maa an'um fi ni'am. Wanni nama ajaa'ibu rabbiin qur'aana keessatti jecha an'um jedhu yeroo takka qofa fayyadame. Ni'am kan jedhu kanaas yeroo takka qofa fayyadame. Hangasuma yeroo takka hedduu laafaa ta'e yeroo tokko ammoo hedduu jabaa ta'etti fayyadame. Wayita hiikaa qur'aanaa laaltan warri hiiku garaagarummaa baay'ee laafaa fi baay'ee jabaa jidduu jiru ni mul'isan isinitti fakkaatamoo? Qananiiwwan ja'anii bira dabran isinitti fakkaata. Qananiiwwan ja'an isin garaagarummaa qabaachuu isaanii hubachuu hin dandeessan. Hiikaa irratti garaagarummaa takka illee gartan. Hayyee Rabbiin Azza wa Jal waa'ee Ibraahim alayhi salaam dubbata. Wayita Nabi Ibraahim alayhi salaam ibsu shaakiran li'an'umihi jecha heddummina ibsu san dhageessanii shaakiran li'an'umihi inni kun jecha heddummina laafaa agarsiisu moo jecha heddummina jabaa agarsiisu? Allahu akbar. Amma isinin qormaata. Maal jettan laata? Heddumina laafaadha. Baay'ee gaariidha. Gariin keessan haalaan na hubataa jirtan. Alhamdulillah. Namni lama deebisaa naaf kennee jira. Sun waan ajaa'ibaati. An'um heddumina laafaa agarsiisa. Kunis waa'ee Nabi Ibraahim ibsuudhaaf tajaajile. Akka waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aala Nabi Ibraahim alayhi salaam qananiiwwan rabbitti oole muraasaaf qofa galata galche je'ee fakkaata. Garuu wanni kun xiqqoo nama dhiba. Kun waan addaati. Nuti waa'ee Ibraahim alayhi salaam wayita yaadannu Nabi Ibraahim alayhi salaam qananii rabbitti oole hedduuf galata galchee jira waan je'u yaanna. Garuu aayaan qur'aanaa inni qananii muraasaaf galata galchee nuun jedhe. Rabbiin osoo qananii baay'ee hedduu galata galche je'uu barbaade shaakiran li ni'amihi jecha je'u fayyadama ture. Garuu inni akkas hin jenne. Kan inni jedhe shaakiran li an'umihi. Aayaa kana keessa barumsa jabaa tokkootu nuuf jira. Osoon aayaatti aanu isiniif hin himiniin barumsa isa keessa jiru isiniif hima. Barumsi aayaa kana keessa nuuf jiru osoo isin akka Nabi Ibraahim alayhi salaam taatanii waan Rabbiin jalqabaa hanga xumuraatti tola isiniif oole galata galchitanillee akka ilmi namaa muraasni haalaan galata galchuu danda'utti qofa galata galfattan. Namoota muraasa dachii tanarra jiraatan jechuudha. Siree du'aarra ciiftanii if duuba deebitanii laaltanii tola Rabbiin jireenya keessan keessatti isiniif ooleef osoo galata galchitanii waan muraasa qofaaf galata galchitan. Tolli inni isinirratti oole garuu haalaan guddaadha. Ilmi namaa hanga tola Rabbiin isaaf oole saniin isa galatoomfatuu hin danda'u. Osoon jireenya kiyya hedduu galata Rabbiif galchuun kanin dabarsullee ta'e wanniin an galatoomfatuu danda'u haalaan xiqqaadha. An'um malee ni'am ta'uu hin danda'u. San hangaan an Rabbi galatoomfatuu danda'u. Dhugaa garruunis ilmi namaa hedduun tola Rabbiin isaaniif oole takkaafuu kan galatan galchine ni jiran. Wa in ta'udduu ni'matallahi laa tuxsuuhaa. Qananii Rabbiin isiniif oole takka qofaahuu osoo lakkooytanii fixuun dandeeysan. As biratti jecha qeenxee yookiin jecha tokko fayyadame. Osoo ija Rabbiin nuuf kenneef galatoomfanne. Osoo miila Rabbiin nuuf kenneef galatoomfanne. Faana qabaachuu keenyaaf osoo galatoomfanne. Faantarraa qubbeen qabaachuu keenyaaf osoo galatoomfanne. Arraba qabaachuu keenyaaf osoo Rabbi galatoomfanne. Wantoota kanniiniif osoo Rabbi galatoomfatuu barbaanne waan muraasa qofa galatoomfanne. Wantoonni kunniin hangam akka nu fayyadaa jiran beekuu hin dandeenyu. Faayidaa isaan nuuf kennaa jiran waan xiqqoo wahii beekuu ni dandeenya. Hangam akka nu miidhanis hin beeknu.
tarii yoo isaan dhabne hangam akka nu miidhuu danda'an yaada xiqqoosii qabaachuu malla. Nuti dhugumatti ni'maa guutumaan guututti hubatuu hin dandeenyu. Beekumsa keenya kan daangaa qaburratti hundoofnee Rabbi galatoomfanna. Nuti ni'maa takkaafuu galata galchuun nutti ulfaata. Nabi Ibraahim alayhi salaam garuu ni'maa muraasaaf galata galche. Kun ammoo Ibraahim alayhi salaam sadarkaa akkamii akka qabu ragaa Rabbi biraa isaaf bahame. Garuu aayaa biraa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkana jedhe. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة kan qananiisaa mul'attuu fi dhokatullee isinirratti dhangalaasee jira. Dhaamsi kun ni'maa muraasa agarsiisamoo ni'maa hedduudha. Kanaafuu bakka tanatti Rabbiin jecha ni'am jedhu fayyadame. Jecha heddummina agarsiisu kan jabaa fayyadame. Aayaaleen lamaan kunniin aayaa wal bira jiranii miti. Aayatoota haalaan walirraa fagooti. Qur'aana keessa fuula hedduu walirraa fagoo jiran. Akkamitti wantoota kanniin barbaannee arguu dandeenya? Dhaamsi isaanii akka sirritti yaada waliin deemu akkamitti godhuu dandeenya? Kun dandeettii Rabbiin Qur'aana keessatti nu garsiise. Kunniin fakkeenya kiyya kan duraati. Waan itti aanutti saffisaan haa ceenu. Inni kun kaniin haalaan jaaladhurraayi. Suuratu Saff. Suuraa tana keessatti Rabbiin dura waa'ee Muusaa alayhi salaam dubbatee itti aansuun waa'ee Ciisaa alayhi salaam dubbate. Muusaan alayhi salaam ummata kamitti ergame? Banii Israa'el baay'ee gaariidha. Irra hedduun keessan ijoollee xixiqqootaniin an barsiisurra wayyaa qabdan. Ijoolleen san yeroo takka takka deebisaa nama sodaachiftu namaaf deebisan. Nabiyyiin kun eessatti dhalate jettanii yoo gaafattan harka baasanii New Jersey jedhan. We got a long way to go. Banii Israa'el. But anyway. Muusaan alayhi salaam ummata kamitti dhaamsa fide? Banii Israa'el. Hayyee kan Nabi Ciisaatis alayhi salaam aayaatti aanu keessatti ibsamee jira. Inni hoo ummata kamitti ergame? Banii Israa'el. They were both sent to Banii Israa'el. Jarri lachuu Banii Israa'elitti ergaman. Hayyee Rabbiin wayita waa'ee Muusaa dubbatu akkana jedhe. وإذ قال موسى لقومه وان موسى أمة ساتين جئ دبد النساء أمة خمي بني إسرائيل. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول وان عيسى إلم مريم جئ دبد يا بني إسرائيل ونني رانفد موسى عليه السلام يا قومي جئ يا قومي جتشون ما جتشو كتهنا من بيه خجرا أمة خيّة لما تؤذونني ما فنميتا اسن أمة أكميتي اسن أمة خيّة قروا مالف خنانتي دليدني جئ قروا عيسان عليه السلام ويتدبته يا قومي هنجن يا بني إسرائيل جئ آيات آنورت ججورة وننا ما جايبه جرلتشو إرقامتوتا جرلتشو نبيجيدا جرلتشو أمة ملفقاتا تقوتي دبتا جران قروا أكميت ربين إني تقو يا أمة خيّة أكجأو تاسسي آيات آنورت أموخون يا بني إسرائيل أكجأو تاسسي akka aadaa arabaatti ati miseensa saba tokkoo ta'uudhaaf abbaan kee miseensa saba sanii ta'uu qaba. Miseensa ummata tokkoo ta'uudhaaf eenyuun miseensa ummata sanii ta'uu qaba? Abbaadha. Abbaan kiyya Paakistaanii ta'ee haati tiyya ammoo Bangladeeshii yoo taate akka duudhaa kanaatti ani maali? Paakistaani. Haati tiyyaas Paakistaaniidha. Fakkeenyumaaf hin jedhe waliigallee akka ijoollee tiyyaa jechuudha. Haati manaa tiyya Indiyaadha. Ani Paakistaani. Kanaaf mana kiyya keessatti walii galuu dadhabne. Kanaafuu ijoolleen bas isin Bangladeeshidha jennee murteessine. Rakkina akkasitti furre. We settled the issue. Garuu akka duudhaatti an abbaan Paakistaanii waan hin ta'eef jarrilleen Paakistaani. Ijoolleen tiyya waan dhagahan hunda caalaa waan kanaatu isaaniif galuu dide. Dubbii tana eegaan isaanitti fidee amma waan takkaan isinitti himuuf deema. Gariin keessan waan kana eega dhageessaniin booda astaghfirullahi alazim. لا حول ولا قوة إلا بالله جتشو دنديسن إهوتنا أن هجنا أمنتي يهودا راباي والإنهريوم ما جلك بيتين جرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قرين قيسن خانا دكينيان يونا دلانتني جرتن قل ما خانا قد إيسيتين بها جتشو دنديسن مالتو مدتي سيتن أوائي إبراهيم عليه السلام ورى مسلمان تهين اتهمات تر أوائي صدركا إبراهيم عليه السلام إسلام ما خيست تكب برسيسات تر ويتان أنها سوخنت راباي هجنا نمنتي يهودا سرر فولدرا تاعتره نمنسون ويتان أن دبر أسنتي هرك فتيبوي سجنتا جوتو جتورا أكما سجنتان تمرمتين نتلوف ولين هاسو جل كبني هريا غاري ولفتاني
walitti dhufuudhaan wantoota garagaraa irratti mari'anne. Wantoota nama gammachiisan hedduuratti mari'annee jirra. Akkanaan jeen waa'ee Muusaa fi Ibraahiimin sitti hima. Sababni ani hiriyaa kee ta'uu barbaaduufis isa kana. Waa'ee Muusaa fi Ibraahiimin alayhim assalaam sitti dubbadha. Sababni isaa Rabbiin keenya, gooftaan keenya, waxyii isaa keessatti waa'ee ummata keetii yeroo hedduu dubbate. Yaa banii Israa'il, yaa banii Israa'il, yaa banii Israa'il. Kanaafuu ati beekumsa wahii ni qabda jeetiin amana. Rabbiin waan isin duraan qabdan irratti hundaawee waa'ee keessan Qur'aana keessatti irra deddeebi'ee dubbate. Ani ammoo ati waan kanarratti hubannoo akkamii akka qabduun beekuu fedha. Waa'ee keetii dubbatuun barbaadu. An sittiin dubbatuu fedha. Awwaan ati kitaabarraa fuutee natti himturratti hundaawee humaa murteessu. Awwaan ati amanturratti hundaaweetiin waa'ee keetii murteessa. Waa'ee Muusaa alayhi salaam waan amantunatti himi. Waa'ee Ibraahim alayhi salaam waan amantunatti himiin je'een. Innilleen waan ajaa'ibaa hedduu natti hime. Haasawa gaggaarii hedduu waliin haasoyne. Waa'ee anbiyaa hedduurraa haasoyne. Wallaahi waan takka kaniin an isarraa baradheen isinitti hima. Ammallee walumaan haasawaa jirra. Nuti Ibraahim jennee yaamna. Jarri Abrahaam jaanii yaaman. Waliigallee haa ta'u malee nuti waa'ee namoota garagaraa lama haasawaa jirra. Waan nuti waa'ee Ibraahim alayhi salaam beeynu isaan hin beekan. Nuti Muusaa jennee yaamna, isaan ammoo Mooshee ja'an. Tooraat Mooshee. Garuu namni nuti Qur'aana keessatti Muusaa jennee yaamnuu fi kan isaan ja'an garagara. Waan isaan waa'ee Muusaa dubbatan yoo dhageessan yookiin yoo